Carraa kan argachuudhaaf baay'een gammadee raarraa Boojiraaroo obboleessa koo wajjin biyya alaatti wajjin turree wal beekna. Wal gaafannasii wal dubbisnasii garuu waan inni hojjetu nan beekaa waan inni hojjedhu sin beekaa akkasumatti waan tokko dhumnaan deebinee biyyatti galle kanaan immoo galanni rabbiin haa ta'uun jedhu. Kan kanaan nu ga'e hundumti isaa immoo dhiiga jaalleewwan waggaa 57 miti dhibbaa olii qabanii caccabanii du'aa dhufantu walitti kuufamee asiin nu ga'e miti wanta lafa arganne tokkoyyuu hin jiru. Haasaa ta'e isinitti hin dheeressu haasaa tokko naasaa korbeessa reettii xobobsaa dhufe babababab jennaan booyyeen na ga'e. Maaliif obobsa korbeessi kun meeqa dhashannaan tokko dhashaa jedhan maal anoo sagalan dhashaanii jide inni maaliif akkas godha taa'e. Jechiini cirracha abbayyaa ta'a ameen jedhaagaa cirracha abbayyaa ta'a hammaaraan isin uffitin andoodee korma ta'a bonaaf ganna lalisaa goraa gurraacha ta'a ulfaadhaa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'a bakka hundaatti ifa kanuman isin eebbisaa garuu aartiin kun immoo kan inni as ga'uu danda'e baay'ee kan nama dhibu akka sasila haasofnu asiis haasofnu utuu hin ta'in qormaata qabsoo keessa dabartee as geesse aartittiin kun inni kaan du'eera inni kaan immoo warra hafe immoo asiin ga'e kuni qabsoo keessa jirra ammayyuu inni sun maaraatoonii fiigeena dura darbe jechuun hin danda'amu. Booddeedhaan dhufee sira dhabbe amma culullee nagarreeti wal duukaa akkas akka jedhu miti lat kulee boodee afaan kaa'atani ta'u. Uummata Oromoo amma na beekaa jechuudhaan luqqaanee mana jala bullee dargiin nu reebee wayyaaniin nu garaftee ala nu bushitee inni kaan immoo obbolaan keenya nu biraa dhumanii as geenye. Qabsoon aartii ammayyuu akkasumatti wal garuu dorgomni hin dhumne gaafa wal dorgomuun dhufe immoo anoon sirbaree nama manatti galu guuta. Maaliif hin baane ijoolleen hin dhumne gara baadiyyaa dhanneetu ijoollee finne hin kaanumne sirbuma sana baqan sagalee isaan qaban warri baadiyyaa. Fiigane kanaaf waliin buusinaa si waliin jedhinaa inni dura darbe suni hin fiiga malee warra qajuu arfaa immoo eera taranii deebisu duruu. Kanaaf rakkina qabu wanni hin jedhinaa wal guddisaa isin garuu tokkommoo kana hin jibbu aartii Oromoo keessatti amma warra Habashaa keessatti hin arge miqqanyummaa jira isin keessa baay'ee walitti naaftu. Yoo kiliippiin tokko baatee gabaarra ooltee jaallatamte ani akkamittan hojjedhaan jedhan akkamittan isa balleessaadha kanan argaa jiru. Ija kootiin tokkommoo rakkina guddaa isin qabdanii nama sirba baay'ee nama sirba baasuu danda'udha. Isin keessaa namni sirba naa kan hiriira bira dhufa jiraa? Jiraa? Kana fudhachuun barbaadan warra beekaa bira dhattanii warra hayyuu bira dhattanii waa fudhachuun barbaadan gorsa. An jalqaba yerooni haasa'u sirba geerarsa geeraruuf yeroon jedhu jedhu nama geerarsa kaaseetii koo keessa tokko jira. An jaarsolii bira dhaqee waa'ee geerarsa sanaa gaafadhee walitti fida malee waan lafaa fuudhee barreesse tokko hin jiru geerarsa keessa. Jecha uummataa sana fudhatte namarraa gorsa fudhatte mataa namarraa hin fudhanne miilla isaa fidde. Yoo nama beekaa bira dhanne maal goota amma gara fuulduraatti walitti ijaaramu warra qajuu arfaa jiru nama baay'ee walitti ijaaramu amma karaa jalqabneera. Maaraatoonii jalqabneera. Baay'ee hundeemne miti amma deemaa jira qabsoon keenyas akkamatti galaanaa yaa'aa jira aartiinis akkasuma ba'aa jira kanaaf wanti godhuun nurra jiru harka wal qabachuudha malee walitti naafuu sana dhiisaa. Harka wal qabaddaame achuma bakka teesseetti. Garaa qulqulluudhaani harka bitaa waliin qabinaa harka mirgaan. Obboleessi keenya kunoo har'a walitti nu fidee wal nu agarsiisa miti daandii nu agarsiisa miti nummoo daandii nu agarsiisa buunee moo dhaquudha malee Jawaar waxii fidi Jawaar biddeen fidi Jawaar shiroo fidi jennaani akkamitti danda'a. Hoogganoota gubbaadhaan ammoo warra hoogganan ijoollee Oromoo Jawaar baay'ee jiru miti amma nu keessa baay'ee jiru diina baay'ee qabna ofirraa dhawwaa irra miti yoon fincaaniin dhaqa ta'es hooggana sana dhaquu fincaan jedhee on gaafadhe yoon ciree nyaadhatee ciree nyaadhu ennee gaafanne duuni nus gargaarree hojjechuun irra jira jechuudha. Adaraa Rabbi adaraa Waaqayyoo inaaffaa dhiisaa. Inaaffaa Rabbi nu keessaa balleessu.
والغرغارا جبادا غلطومان سنين جدا guyyaa gaariidha kan caalaa immoo istaadiyoomii tuqanaan waamaa kun amma namni kireeffatee godoo keessa taa'u. Kanayyuu immoo barraadiyoon warri diinaa laqana asitti waamee immoo dubbii nutti qotuutti ka'ee immoo akkasitti aarsaa deeman nam diinaa hojii nuftu wanni naasa'u akka keenya falaxaa fuudhee alimma waraanuu jedhamti ijaabe inni asii naanna'ee achii naanna'ee taggodha. Laakiin odiisaa jedha akkatti jedhu qaba akkasitti deemaa siigalee kanaaf galatoomaan firiin jedha galatooma. Ani duune dhaloota guddisaa ani raamne namuge maleessa. Qabsaa onneen sibiilaa waan Oromoo dubbachuuf sodaa kan hin beekne aartiin quuqqaa garaasaa ibsatee geeraree geerarsiisee qabsoo sirna gabroonfataa firaaf alagaa gidduutti lallabee rakkoo saba isaa addunyaatti dhageessifataa ture aartist Zarihuun Wadaajoo qabsoo taasisaa tureenis dararaa hedduun irra ga'ee hidhaadhaa hanga biyyaa dhiibamuutti nama wareegama guddaa uummata isaaf kaffale sodaa malee Oromiyaaf Oromummaaf dhaabbate. Xaabiyaa Naqamteetti ji'a lama hidhame warri wal lolanii warrumti dargii kuni umuriin isaa nama hin geenye tamittiitu seerri keenya na yommuu jedhanii ji'a lama nuguseensu na yeessisee na baasee biirootti na waamee umurii malee nama guddatti hidheeti ammatti dhuguma situ barreessaa walaloo kana baasanii sii kennan malee naan jedhe annami tokko naan barreessine hin jedhe akka walii wajjin hojjedhu yaada faa dhiyeessuu jalqabe ani umuriin koo sana hin geenye waan tokko sin barbaadu hin jedhen hojii dhaaba kan jedhamu hin beekus hin jedhe achiinan galee jennaan namni qoqophaanii akka bahu biyya kana kan jedhamu murteessan namoota. Aartist Zarihuun sirba isaa ani hin duune dhalootan guddisa jedhuunis dhaloota ol adeemu dhaloota eenyummaa isaaf bakka qabuuf mirga isaaf falmatu hedduu horateera walleen isaas ija baay'ee godhateera. Ani hin duune dhalootan guddisa. Ani ilma kutaa miti kutaan nawwaaminaa ani ilma gandaa miti gandaan nawwaaminaa jedhee weelluu weelliseenis Oromoon lagaaf gandaan wal qoqqooduu dhiisee Oromummaa isaan tokko akka ta'e ibsuun tokkummaa uummata Oromoo ittichuu keessatti shoora guddaa ba'ateera. Oromoon rakkoo isaa kamillee kan furachuu danda'u wal qoqqooduu keessaa bahee tokko yoo ta'e qofa akka ta'es agarsiise. Ani ilma kutaa miti kutaan nawwaaminaa ani ilma naannoo miti naannoon nawwaaminaa ani ilma lagaa miti lagaan nawwaaminaa ani ilma dhaabaa miti dhaabaan nawwaaminaa ani ilma Oromooti dhiigi kooyyuu nimaa ilma abbaa gadaati dhiigi kooyyuu nimaa. Sirba isaa nu waliin dhaadanna wal malee maal qabna jedhu sirbeenis Oromoon waliin dhaabbachuun alagaa ofirraa qolachuu akka danda'u raagee ture. Waliin dhaadanna wal malee maal qabna. Aartist Zarihuun Wadaajoo sirboota qabsoo sirbee uummata ittiin dadammaqsaa tureen alas sirboota waa'ee haadhaa sirboota jaalalaa kanneen dhageettii gurraaf tolan onnee namaa raasan hedduu sirbeera kanaanis jaallattoota hedduu horateera. Ashammi ashubbee kooya shubbee galaani morma keessanaan ashurrubbaa jalaani. Ashammi ashubbee kooya shubbee galaani morma keessanaan ashurrubbaa jalaani. Yaa seeni yooda pooliisi tooda yaa deema rooko. Jaalali jaalala. Garaan noota dhabee si malee yaasada si wajjin gala. Damma kodamiitu bokkaan tokko roobee damma kodamiitu deddeebi'u. Tokkummaa uummata Oromoo hawwe Oromoon abbaa biyyaa akka ta'uuf qabsoon taasise bu'aa buusee firii qabsoo isaas dhandhamee duuti garaatti jabaatee isa injifate osoo hin jaallatiin dirqama seera uumamaa ta'e saba jaallatutti nagaa dhaammatee uummata Oromoo wal barsiisee tokkummaa cimsee qabsoo isaa xumuree boqote aartist Zarihuun Wadaajoo.